Hayyee kabajamtoota fi dhaggeeffattoota miidiyaa guddaa miidiyaa ijaa fi gurra uummataa kan ta'e miidiyaa OMN. OMN jechuun ijaa fi gurra uummataati. OMN qabeenya uummataati. OMN rasaasa. OMN sagalee uummataati. Sagalee warra ukkaanfamtootaati. OMN qeerroodha. OMN qarreedha. OMN jaarsa. OMN ayyuleedha. OMN warra sagalee malee jedhaaf warra sagalee ta'edha. OMN jechuun maqaan isaa jeneraalii Oromoo jechuudha. OMN miidiyaa guddaadha. Miidiyaa saba bal'aa Oromoo kun qabu keessaa takkittiidha. Kanaaf tumsamuu qabaachaadha. OMN haa tumsinu haa gargaaru. OMN tumsuun OMN jabeessuun sabaaf sablammii akkasuma saba Oromoo guddaa kana tumsuu gargaaruu jechuudha. OMN warra sagalee maleeyyiif warra sagalee ta'edha. OMN gufuuwwan baay'ee rakkoowwan gurguddoo biraa dabree caccabsee as ga'e. OMN tumsuu jechuun of tumsuu jechuudhaaf gargaaruu. OMN tumsamuu qabasi, gargaaramuu qabasi.